waralsa. Halo, akkam daawwattoota kiyya fayyaa nagaya alhamdulillah har'a aktivistii beekamaa fi falmaa ilma namaa walabummaa Oromoo Oromiyaatii fi akkasumatti aktivistii beekamaa fi falmaa ilma namaa aktivistii beekamaa qorata Walloo isinii fideetiin dhufee har'a wanni Walloo keessatti deemaa jiru gabaasa guutuu akka nu gabaasu walabummaanis waan addunyaa irratti maallaqni guuramee fi wantoota akka tokko emergency kalee dubbateerra san nu gabaasa kan kana fakkaatu qabannee dhufnee jirra akkuma seentanitti walii raabsaa oduu jajjabduu tan Wallootii fi tan paarlaamaa wajjin wal qabatee dhugaa jirtu qabannee dhufnee jirra qorotaanis fi baga dhuftanii daqiiqaa lama hanqa uummanni baay'inaan seenuu daqiiqaa lama muuziqaa Walloo tana Walloo jeenaa Walloo fakkeenya Oromoo osoo hin taane fakkeenya addunyaatti baay'ee isinitti boonnee jirra du'anillee du'a akkanaati du'a jeenaa du'anii ajjeesanillee du'a jeenaa ajjeesanii baay'ee galatooma uummata qeerroo cina dhaabbachuu qabna gabaasa dola har'aatii fi sadarkaa irra geerra isiniif ibsina muuziqaa kana dhaggeeffachaa wanti egaa Walloo 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 lapesi ya Walloo das Amo Walloo ajirati Walloo fajirati Walloo Ani Walloo dan sih. Walloo Ya gangara Walloo farda ya bate malajala lanu ne ni rakaye gane ki Walloo ya senani gana tiko Walloo Ani Walloo jauh. Aku masih yang tadi lagi grup di Serapta. Wanta di Serapta di Walloo kenal. Buya nama ini ukur kamu lagi. Walloo di Son kene tu.
Walloo, Walloo. Okay, baga nagayan dhuftan hundi keessaniu ani Walloo jettu hundi addunyaa waliin gahi ani Walloo namni jettu hundi akkasiiti baga nagayan dhuftanii gara kallattii ofnaa obboleessa keenya qorataa Walloo irraa eegalla mee haalli Walloo keessa jiru amma maalirra gahee jira lolli dhaabbatee moo itti fufee jira moo akkamiin injifannoon akkami mee addanuu baasiitii karaa paarlaamaa booddeetti deebina amma haala achi jiruu fi uummata buqqeetii fi rakkoo achi jirtu ibsanuu godhime qorataa Walloo. Okay, galatoomii ulfaadhu akkam jirtan daawwattoota Munir kabajamoof jaalatamoo baga nagahan dhuftanii nu hordoftanii amma haalli Walloon keessa jirtu lolli addaan hin cinne lolli deematuma jira. Sagaleen kiyyan dhagaama shabakaan koo sirrii jiraami? Kiliir itti fufi. Okay, walabummaa kan isaadhaa qaqqabaa jira kiyyan qaqqabaa jira? Hin qabu kee sirriidha. Okay. Okay. Walloon lolli addaan hin cinne lolli ittuma fufee deemaa jira. Injifannoon tokko tokkos galmaahaa jira. Injifannoos galmeessaa jirra. Ammas galmeessuudhaaf hin teenyu. Ammas injifannoon galmeessuudhaaf osoo hin taane seenaa galmeessuudhaaf ta'aa jirra. Injifannoo qofa osoo hin taane nuti falmi keenya amma qabsoon keenya hadhaawan yookiin Oromiyaa jalatti deebi'u yookiin ofii keenya naannoo taanee obboshuu kanarratti qabsaa'aa jirra osoo lola qofa irratti hin ta'in naannoo taanee obboshuu Oromiyaa jalatti deebi'u diinan dhiitamnee diinan rukutamnee jaarraa 400 oliif ilmaan habashootaa jala teenye jaarraa 400 oliif ilmaan habashootaa agartee nu gabroonfattee amma osoo nuti isaaniif dhiitamaa isaaniif gabroomaa jiraachaa jirru mirga namoomaa nurraa mulqitee eenyummaa keenya balleessuuf amantaa keenya balleessuuf oromummaa keenya balleessuuf waan nutti dhufanii jiraniif nuti amma qabsoon keenya guddaan isaanin hin bulluudha. Isaan jalatti hin bullu yookaan ni walaboomna naannoo taanee ofiin obbulchuuf yookiin diinni diina yoo nyaatamne haa nyaatamnu sabuma keenya waliin waan Arsiin taate ni taana waan Wallaggi ta'e ni taana waan Shawaan ta'e ni taana waan Harargeen taate ni taana waan Booranaaf Gujiin Iluuf Jimma tahan ni taana nuti
Oromiyaa jalatti deebi'uudha qabsoon keenya guddaan lolli ammallee akkuma itti fufetti jira abbaa fedhee osoo lola dhaabna jedhee sagateen maqaa jaarsatii fi maqaa abbootii gadaatii fi maarreedhaa yookaan maqaa mootummaa baatellee uummata kana nagaa buufna maali waraanni isaanii tokkichi kan nagaa buusuu danda'u jira natti fakkaatu nageenyi isaan buusuudhaaf deemanilleen waan argamu natti hin fakkaatu lolli akkuma itti fufetti jira sinjoo kiyya Muniir kiyya galatoomne. Okay, hara walabummaa dhufnaa ati deebinaati. Mee walabummaa kaleessa akkuma ati hatattama ibsa laatteenii waasaapbii banuu qofaanii miti ummata walloo dhaqqabuun miseenjara ijaaruudhaanii miti Oromoon waldeeyni addunyaarra jiru hundi maallaqa lafa kaayanii jira waldeeyni mancaatu lama waldeeyni msikkoomandoo kan Harargee kan adda addaa waldeeyni adda addaa kuni maallaqa lafa kaawee jira lafa sanirraa fuudhanii kan qophaa'an ummata walloodhaan haadha qaban akkuma jettitti waldeeyni adda addaa maallaqa kannuu eegalee jira. Mee warra kanneerraa $1,000 $900 gama keessaatiin nu dubbattee jirti. Mee ummataaf ifa godhi mee akkamitti fufuu qaba kanarratti? Sagalee muyuutiif irraa kaasi. Yaa nuti ka gaafanne akkuma beekamu dheengadda uummata Oromoo waliigalaatii waldoota kanaa qarshii 500 qabaatanii 10 qabaatanii waan kaazinaa keessaa qabdan uummata kanaan qaqqabaadhaa goofandii yeroo dheeraa fudhataa kan jedhu yaada kana walumaan kaafnee hundumti keenya boonanis ture gaafasanii na yaadadhaa qorataanis ture hundumaa arfantu ture natti fakkaata. Haa ta'u yaada kana amma beektee namoonni hojiirra oolchan yaada san Rabbi beektee umrii dheertuu haa kennuu fi nama kabajamaaf jaalatamaa yeroo hedduu Faayisaa Leellisaallee yeroo sanitti $100,100 ol akka buusifamuuf kan taasise Daawitee Mokonninii asumarraan maqaa daawwattoota keetii fi dhaggeeffattoota keetiin galata guddaa kaleessa imimmaan kiyya caasitan bu'aa ture. Ijoollee umrii waggaa 14 irraa hanga beektee nama guddaatitti $9,900 walitti qabanii miidiyaa dhumarratti labsaa turanii miidiyaa dhumarratti dubbifamaa ture. Baay'ee tokko beektee nama Oromoon qabdu jabaa nama ofii beekaa nama ofii hayyuu nama ofii nama beektee yeroon hin jijjiirre qarshiin hin jijjiirre fooqiin hin jijjiirre nama akkanaa qabaachuun galata guddaa qaba. Kana wanni miidiyaa irraa argine jechuudha. Keessarraan immoo hawaasnis immoo akka hawaasatti akkan odeeffannoo qabutti irratti mari'achaa jira. Sanarra darbee miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka hatattamaan uummata kana dhaqqaban oduun adda addaa yookaan immoo odeeffannoon akka deemaa jiru kanan quba qabu. Kanaaf uummata keenya ammayyuu wanni guddaan akka dhaqqabamu akka beektee emerjensii kanaafi yookaan immoo rakkoo hatattamaa kanaaf akka bira dhaabbatanii fi namni hunduu gumaachaa jira namni hunduu itti yaadaa jira jechuudha. Garuu otoo waan kana hin jedhin dura waan isin kaastan san irratti waan qorataa walloo kaasee fi waan ati kaaste irratti otoo yaada kiyya kennadhee natti tola yoo carraa naa kennite Muniir waan beektee waa'ee walloo kana turre amma waa'ee walloo qofaa miti beektee rakkoon keenya waa'ee Oromiyaati. Raayyaa har'a dhiiga dhangalaasaa jira. Raayyaa ofirraa dubbachuu dadhabee marfamee du'a keessa jira. Waa'ee raayyaallee uummata walloo wajjinii wallaallata. Maaliif raayyaa fi walloo tokko. Kanaaf wanni amma walloo maal barbaada kan jedhuuf walloo qofa otoo hin taane uummanni Oromoo guutuu walabummaa barbaada. Nuti uummanni walloo ofiin of danda'ee bulchaa godina mataasaa danda'e hin barbaadnu. Kanaa miti qabsoon uummata Oromoo walloo biyya mataasaa irratti abbaan biyyaa anaadha. Abbaan barbaade jala buluu danda'a. Abbaan barbaade immoo biyya dhiisee deemuu danda'a. Gaaffiin uummata walloo tokkoof tokko biyyi kun kiyya kan muree murteessu ana. Barbaaddu taa'ii barbaaddu deemidha. Kan abbaan fudhate saba laallatu, amantii laallatu, gosa laallatu nama ta'ee jiraachuu danda'a. Uummanni walloo eenyuyyuu jiraachisaa turan. Nama addunyaa kana gubbaa irratti Islaamni fi Kiristaanni wal fuudhee waliin jiraachuu akka danda'u uummata hojjete jechuudha. Nama seenaa biyya lafaa irratti namni yeroo jalqabaaf Islaamni fi Kiristaanni bakka tokko waliin jiraachuu akka danda'u
kan addunyaa faranjoonni galmeessanii sana booda edaa islaamni fi kiristaanni waliin jiraachuu hin danda'a jedhanii seenaa kana kan addunyaadhaa ibsee uummata Walloote jechuudha. Inni kiristaana ishii musliima. Isatu musliima ishiin kiristaana. Niitii isaa bataskaanatti geessee deebi'ee gala. Ishiin gaafa inni jumaa dhaqu waa hunda hojjettee carqii isaa jallaabiyaa isaa miicitee fi tokkostee fi lafa gootiif kana arganiit faranjoonni musliimni fi kiristaanni tokko ta'uu danda'a jiran. Uummanni Walloo uummata seenaa qabu. Uummata beektee akkanumatti nafxanyoonni miidiyaa irraa cufanii kana waan dandeettii akkasii qabuuf akka isaan hin baranne kan isaan godhaniif kanaaf. Barnootumti sadarkaa tokkoffaatti barnoota irraa ugguranii akka manni yaalaa achi keessatti hin babal'anne kan godhamaa ture kanaaf jechuudha. Kanaaf uummanni kun ka barbaadu walabummaadha, ka barbaadu bilisummaadha. Kanarraan kan hafe lolammoo akkuma quba qabnu hundumti keenyayyuu walumaan hordofaa jirra. Lolli dhaabbatee hin jiru. Lolli waan hin dhaabbanneef uummanni buqqa'aa jira. Uummanni ammaa'u akka kaleessa caala har'allee ka buqqa'aa jiru jira jechuudha. Maaliif sababiin isaa manni gubatee jira. Namni daa'ima of jalaa qaba. Horiitu jira. Beektee kana hunda uummanni kun har'a ka'ala jiru rakkoo guddaan uummata kana of harkaa qabu. Uummanni Walloo qote bulaa. Qote bulaa keessaa horsiisan. Namni horsiisan kun daa'ima qaba. Horii qaba. Amma biyya keenyatti haalli biyya keenya yookaan immoo uummanni keenya sun keessa jiraatu keessatti waraabessa jira. Amma abbootiin kun dubartoonni namoonni dhiira ta'an lolarra jiran. Lola deemanii lolaa jiran. Amma ka hafee jiru horiidhaa fi daa'imaa fi dubartiidha. Amma dubartoonni kun ijoollee isaanii waraabessa irraa eegumoo horii isaanii irraa eegu moo ofirraa eegu. Kanaaf sadarkaa uummanni keenya keessa jiru keessatti warri lubbuun hafe kaleessa akkuma dhageessan magaalaa qorqoosee moo'eenyu kan jedhu san keessatti haati teenya nama ija hin qabnetu mana keessa gubate. Nama ija hin qabne mucayyoon dhuftee kan dubbachaa turte dhageessanii jirtanii dheetii yaada. Kanaaf namni keenya waan akka nuti amma laallee waanuma salphaatti waanuma beektee amma dubbiin kun kaleessa guyyaa 2-3 irraa dubbatamee dhaabbate jedhamu kana otoo hin taane uummanni amma beek bakka itti mataasaa qabatu hin qabu. Ilmoo isaa kanaan durallee yaadattoo taatanii gaafa Harargeen buqqa'e dubartii takka jalaa waraabessi ilmoo ishii nyaatee jira. Baqattee mana bultu waan hin qabneef waan caakkaa keessa bulaa turaniif waraabessi ilmoo jalaa fudhate. Ammas immoo uummata keenya Walloo otoo nuti asirraa iyyinu otoo nuti asirraa dhaabbannu waan meeqa jennu uummata keenya akka bineensi nyaanne. Kan diinni ajjeese yoo danda'ame hatattamaan sharaan bitamee fi walabummaa gaafii si gaafanne kiriirnaan godhimee uummata dammeessuudhaaf uummanni jajjabeessuudhaaf gaafii si gaafanne kallattiidha yoo naa deebiste bareeda. Yoo lakkii jettees bira hunna gaafii ani si gaafadhee warri ati maallaqa hatattamaadhaan deebii nu kenne Daawit Mokonnon faan gumaacha kannanii jiran jettee gumaacha san hanquma hatattamii saniin ifa nu qaruu ni dandeessaa? Bar miidiyaa irra jira bar inni waan dhokataa miti wanni isaan walitti qaban miidiyaa dhumarraan daawwadhe jedhee dubbadhee san jira yoo dhageenye taate malee doolaara 9,000 walitti qabnee jirraa jedhee Daawiteen dubbachaa ture kana dhageessanii jirtanii namni uummata jajjabeessuudhaaf Daawit Mokonnon hatattamaadhaan 9,000 walitti qabee jira doolaara 9,000 uummatni kaan maal godhu jirtanii jajjabeessuudhaaf itti fuufi kanumaan egaa warri kaanis namoonni hundumtuu beektee tokko jedhanii lama jedhu namoonni kara guruupitiin kan deemu gargaaruu barbaadanis ni jiranii goofandiinis banamee jira OMN'nis goofandii banee jira kana hundumti keenyayyuu argaa jiru. Garuu goofandiin kuni torban tokko torban lama fudhachuu danda'a. Wanni nuti jechaa jirru uummanni kuni sharaan bitamee fi sharaa keessa bulan yeroodhaaf dukkaana dhaabbanii dukkaanni keessa isaan jiraatan jiraachuu qabaadha. Lafa ijoolleen keessa bultu dubartoonni keessa bultu malee amma kani wanti uummanni hubachuu qabuu fi beekuu qabu maallaqa ittiin ganaa ittiin mana ijaaranii akka Harargee sanitti beektee uummata Walloo jedhanii miti. Yeroon amma namni haala bula yeroon kun bona bineensi caakkaa sodaatu amma siigalee foolii eessarraa fuudhee deemu. Ijoollee takka fudhatee jennaan namni irraa buusuu danda'u hin jiru. Dubartii malee dhiirri hin jiru. Kanaafi wanni qarshiin hatattamaan kan barbaachisu uummata amma kan goofandii otoo hin taane kaazinaa keessa ammayyuu
waldaan dubartoota Oromoo waldaan macaa kanaaf kana godhuu qabaa jedhee yaada. Egaa kana wanni nani akka nama tokkotti namni hubachuu qaba jedhee yaada. Anis asiidhaan namni Awurooppaa jirtan adii Walloo Jarman kana jiru isaatti gama isaatiin gargaaraa jirra. Namni Awurooppaa jirtan karaa hawaalaa taajiidhaan isa eega qunnamtan booda koodii isinii kana koodii sanitti ni naqxanii maqaa keessan risiita keessaan na ergitanii namni Awurooppaa Swiidin jirtan, Jarman jirtan, Faraansi jirtan hawaalaa hin dhaba Awurooppaa keessa guutuudha. Taajiidha. Taajiidhaan koodii isiniif kennina. Koodii saniinaan hin eettanii karaa kallattiidhaan akka isinii gahu karaa amanamaadhaan laayibiratiin isinii fida. Isaa olii gad fiigee Jarman kanarraa yeroo hedduu Walloo kan gargaaru akka Awurooppaatti alii Wallooti. Jarman kana magaalaa tokko waliin jirra. Koodiin isinii erga namni barbaadu feetan gargaaruu feetan Jarmanirraa koodii saniini taajiidhaan hawaalaa taajiin neexanii hawaalaa taajiidhaan gisee neexan risiita keessaan nu ergitan dhaqqabuu fi kanaa fi waan feesisaa hunda karaa fi affaariin haa ta'u karaa fedhin haa ta'u waan feesisaa hunda isaatu amma dura naqaa jira waan asirratti hin dubbannu duraanuu asoo lolli kun hin eegalamne asoo lola kaanuu noormaaniyu baay'ee hojjechaa jirra wajjin isaa wajjinii waa hedduu asirratti dubbachuun hin feesisu jechuudha. Kanaaf koodiin isinii kanna warri Awurooppaa jirtan yoo baankii mootummaan naquu sodaattan hawaalaa taajiidhaan koodii dabarsitanii isiniifin ibsa koodii isaa isiniifin maxxansa. Kanaaf alii Wallooti footoo isaatii fi yookaan laayivii waliin dhufna baru mana isaa dhaqeetti akkasiiti warri asirratti alii Hassan yookaan galatoomii waliin jiraatii fi itti fufimee lolli har'aan tana eessaa fi eessatti deemu jira namni dhume adda bahee jira uummanni dhoomee yaada harkatee mee nu ibsi qorata Walloo. Uummanni lola gubbaa jira. Dubartoota fi daa'imman yoo ta'e malee namni qe'ee keessa jiru hin jiru. Uummanni keenya awwaala hoo argachaa hin jiranii kun agartee maqaa eenyutii fi maqaa eenyutii kan akka gosatti yookiin nafsirraa nurraa wareegame yoo ta'e malee hawaasa bal'aa guututti amma maqaa isaanii takka takkatti tarreessuu hin dandeenyu. Kuni ganaa guututti adda bahee gaafa wanni kun tasgabbaa'ee yookiin furmaanni argamee wanni kun gadi dhaabbate wanni kun adda bahuu danda'a. Ka madaa silaanuu madoon keenya yaala argataa hin jiru. Manni yaalaan akka keenyatti bakki itti yaalamu hin jiru. Kamisee keessa ilmi namaadhaa agartee namni nama tahee keessa deemuu hin danda'u. Furushkaa dhiigaa agartee jinaazaa lubbuu qisaasamteedha. Namni keessa deemuu hin danda'u. Manni yaalaa kamisee keessatti argamu yeroo ammaa kana madoodhaan guutame akka maleetti jira. Qorichuu dawaanuu argamuu hin danda'u. Bakka biraadhaa immoo silaakinoo akka argaa jirtan taraa lama taraa sadii itti deddeebi'anii akka mana yaalatti hin yaalamneef mana yaalaa keessatti illee waggoota lama darban keessatti yoo yaadattan ta'e kaan qorichaan nurraa fixaa turanii mana yaalaa keessatti amma isaanitti dhannee yaalamuudhaaf isaanuu diina keenya uummanni keenya sodaatee jira. Madoo keenya rabbi haa fayyisu jechaatuma lolli waan adda cituuf deemu hin jiru. Har'a gara kara kamiseetiin lolamaa ture akkasuma galgala edallee manneen gubatan ni jira. Galgaluma edaa kana manneen gubate ni jira. Edduma kana jechuudha. Erguma waraanni biyyattiidhaa bu'ee nagaa buusaa tasgabbii buusaa jaanii kijibaa jiranii manneen gubatanillee ni jira galgaluma edaa kana. So ammallee naannoo kollaashin har'aas dhukkaasni dhukkaa'atuma oolee kana ganaa galgala yoo adda baafanne malee wanni akkanatti adda baafanne tokko illee hin jiru jechuu barbaadati. Mee yaada kee kanarratti yaada kennadhaanis maandi beektaa uummanni Oromoo amma fakkeenyaa fi lolli amma deemaa jiru kuni lola beektee mootummaa Itoophiyaa qofa otoo hin taane mootummaa Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii uummata Oromoo Walloo cabsanii nafxanyaa jala yookaan immoo biyya impaayeraa durii san deebisanii qanyi gizaatii
san warra barbaadutu gochaa jira jechuudha. Lolli amma godhamaa jiru kun lola uummata Oromoo uummataa fi mootummaa lama jechuudha. Yeroo darbe jecha eenyu tasammaati namicha tokko abaa'oo dhabamsiisuu fi qurxummii dhabamsiisuu fi galaana gogsuu qabnaa jedhe. Kanaaf Oromoo dhabamsiisuu fi uummata Oromoo dhabamsiisuun akkaataa isaan itti istiraateejii isaan itti godhatan maqaa shaneetiin miidiyaan Habashaa shanee jedha amma si galee dhaaba shanee jedhu biyya san keessatti ka galmaa'e hin jiru. Morbituu shanee jettu kan biyya sana keessatti galmaa'e tokko illee hin jiru. Bifa kanaan mootummaa Eertiraa wajjin walii galanii waraanni Eertiraa kan ajjeefamee mattaawaqaan isaa irraa fuudhamee kan addunyaan argaa jiru kan faranjoonni illee barreessanii maxxansaa jiran. Waraanni Eertiraa biyya san keessaa bahuu qaba kan isaan jedhan. Kana hunda dhiisanii amma uummata milishaatu beektee shaneetu uummata Amaaraa lole jedhanii miidiyaa Habashaatiin iyyaa miidiyaan Habashaa dhaqee uummata Amaaraa achi keessatti intarviyuu gochaa qabeenya keenya bade uummata keenya du'e jedhee miidiyaadhaan propagaandaa guddaa oofaa keenya uummanni garuu uummanni Walloo kan miidiyaan qabne nuti feesbuukii kanarra taa'ee iyyaa jechuudha. Anaa fi isintu feesbuukii kana jala deemee imimmaansaa dhangalaasee amma ijisaa jaamutti dubartoonni dhiirri ijoolleen kan bo'aa jiru nu jechuudha. Isaan warri beektee maqaa Oromootiin aangoo qabna maqaa Oromootiin beektee biyya san keessatti daldalaa jirtu. Miidiyaan illee beektee akka miidiyaatti dhaqee maaltu bade eessatti ka'e maaliif ka'e lolli kun nama meeqa du'e mana meeqa gubate qabeenya meeqa bade jedhanii akka beektee mootummaatti illee dhaqanii hin dubbisne jechuudha. Miidiyaadhuma mataa isaaniitiin miidiyaadhuma boqqolloo kan dhugaan dubbanne kan beektee guyyaa tokko dhara malee guyyaa tokko dhugaa gabaasee hin beekne kunillee dhaqee fakkeessuudhumaaf illee uummata kana dhaqee hin ilaalle. Maaliif hin ilaalle kan jedhu gaaffiin uummata Oromoo bal'aaf. Gaaffiin beektee warra nu dhaggeeffatuuf. Nama qabnaayi biyya qabnaayi maaliif Oromoon Itoophiyaa jibba? Maaliif Oromoo Itoophiyaa maaliif Oromoo ajjeesa kan jedhu kana isinirraa uummanni keenya kana hubachuu qaba. Arab miidiyaan boqqolloo otoo nafxanyaan ni yaadattu gaafa uummanni Finfinnee keessatti qorataa Walloo waan isaan gochaa turan jala deemanii waraabanii taakalee uumaa deemee wajjin mana caasee bo'aa ture. Niitiin dheengadda paarlaamaa keessatti akkamitti shanee dhabamsiistan jettee bo'aa turte irra gaafa Oromoo dubartiin Oromoo mana keessa gubatu. Gaafa dubartiin Oromoo rasaasan ajjeefamtu ijoollee waggaa 5 namni ambulaansii keessaa ambulaansii jechuun bar biyya lafaa kana gubbaa irratti namni fuuldura dhaabbatu waraanni fuuldura dhaabbatu. Ambulaansii tokko namni tokko eenyu abbaan fedhe dhaabsisuu hin danda'u ambulaansii akka seera addunyaatti. Sigalee konkolaataa ambulaansii gaafa shufeeriin gaafa oofu karaarraa gora karaarraa maqa akka barbaade haa ta'u yoo karaan cufate. Isaan garuu mootummaan biyya sanii uummanni biyya sanii dhaabee ambulaansii keessaa kan nama akkasitti haala suukanneessatiin uummata keenya fixaa jiru kana paarlaamaa san irratti ambulaansiin kun kan beektee ganda tokko yookaan immoo kan biyya tokko otoo hin taane ambulaansiin kan biyyaati. Maqaan isaa intarnaashinaali. Kaayyoon isaa intarnaashinaali kabajaa ambulaansii jedhu kanaaf illee qaban. Kanaaf uummanni keenya bifa kamiin akka ajjeefamaa jiru kana paarlaamaa san keessatti har'a dubban. Warri dheengadda Oromoo dhabamsiisaa Oromoo balleessaa jechaa turan har'a xistimbis hin jedhe. Isa kanaaf uummanni keenya miidiyaan qabu jechuu barbaade kanan. Nama uummata keenyaa dubbatu hin qabu. Kana waan itti dabaltu itti dabali qorata. Wallahi dhugaa dubbatte fedhiif kaayyoon warra diina keenyaa galma gahaafii jira. Waan barbaadan gaafii dhiyeeffatan hundi isaatu deebi'eefii jira yoo hafe nin sobee gartee Jawaar Hacaaluu dhabamsiisi yes dhabamsiisan. Abaa'oo Shanee dhabamsiisi yes dhabamsiisan. Miidiyaa OMN cufi yes cufsiisan. Itti deebisanii Jawaar faa hidhii yookiin dhabamsiisi yes dhabamsiisan. Waan barbaachisaa ta'e hunda gartee gaafni isaan dhiyeeffatan hundi deebi'ee yoo tokkichi hafe Walloo dhabamsiisaa jiran. Kuni waan dubbatan ilaa qabxii takka qofaa sii kaasa miidiyaa gubbaadha jira. Akka TVLF hin dhabamsiifnetti Oromoo warra jiru kanas dhabamsiisuuf teenya Itoophiyaa wadafiitti qaxxilaaf jee hin dubbanne. Dubbatan moo hin dubbanne aktivistoonni harroota dubbatan. Okay. Erga kana dubbatanii kaanii Oromummaan isaan hin dhabamsiifne jaan kanumaa mitiire dhabamsiisan jiranii. Uummanni kanarraa maal hubata? Kuni
yaa ummata keenya isiniif galuu qaba. Dammaqa ila obbo Diyoo har'a paarlaamaa keessatti dhugaadha namni quuqama sabaa qabu ni jira. Galatoomin jaan Aminaa fi Mahammad Saniin galatoomaa jennaan. Maaliifin osoo takkaa lamaa taate holubbuu ofiitiif illee sodaatan gaafii barbaachisaa ta'e ija guduufatanii kaasanii jiru galata qabu. Warri kaan namicha biyya bushurraa ka'ii itti aantotuma saadaa agartee jali isaanii ilmaan obbo Diyoo guutumatti akka nama nuuf quuqama qabanii fakkeessanii erga nuti eenyummaan keenya cabee aboo nuyi gaafa bara mililikuu dhugaa dubbachuu yoo taate ni sodaatamna turre. Bara Abiyyi Ahmad Bushuu keessatti bara Teediroos fi bara mootummoota dhufaa darbanii bara Mallasaa keessa Oromoonni Walloo ni sodaataman turan. Maaliifin sodaatama? Kijiba hin qabnu. Dhugarratti wareegamna. Lafaaf lafee teenyaaf ni wareegamna. Eenyummaa keenya irratti illee ni dhabamna. Gatii kana taaneefi waliin gurgurruu waliin binnu. Haqarratti inni agartee kaabineetees kamiis ummata isaatiif quuqama qabaataa ture. Dhugaadhaa barjara keenya. Baruma dukkanaa mootummoota gabroonfataatu sodaatamaa turre. Bara diqaalaan agartee biyya bushaa jirtu. Diqaalaan saba biraarraa dhalattee nu keessa guddatte biyya bushaa jirtu keessatti waggaa kana keessa eenyummaan keenya cabe Oromoonni Walloo osoo takkaa eenyummaan keenya hin sharafamin osoo takkaa eenyummaan keenya tuqamee hin beekin bara agartee yartuu fi gantuun hayyan laallatuun biyya bushitu keessatti waggaa kana keessatti eenyummaan keenya cabe. Eenyummaa keenya kan cabse waraana Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in waraanni Eertiraawii. Eertiraan maal nurraa qaba? Nuti eessan Eertiraa daangessina. Maal nurratti dhabeeti agartee dhufee weerara sanyummaadhaan nurra bane waraanni Eertiraa. Waraana qindeeffataniin akkuma TPLF ni dhabamsiifnetti Oromummaas ni dhabamsiifnaa Itoophiyaa warra fi xiqqatti ilaala sanitti Oromummaas dhabamsiisuudhaaf kaayyeeffatanii. Har'a hooree maal dhagaanii kaleessa eessa turan dheengadda eessa turan maal hojjechaa turan duula nu filadhaadhaa garaa ofii guddifachuuf aangoo ofii dheereffachuudhaaf ummata keessa deemanii ummata sobaa turanii. Har'a maal dhagaaniiti gadi bahanii akkanatti kijibu. Dhugumatti quuqama sabaa qabaataniiti. Dhugumatti nuuf quuqamaniiti. Dhugumatti saba kanaaf yaadaniiti. Osoo saba kanaaf yaadanii jiraatanii. Gaagaamni kun osoo hin bu'in lubbuun namaa osoo hin qisaatamin akkanatti daa'imni osoo wareegamin kan wareegame du'aan keenya harki muramee qaamni saalaa osoo irraa muramin kan madaa'e madoon keenya ambulaansiin addunyaa kanarratti biyya jirru kana keessatti konkolaataa fe'een haa deemnu ambulaansiin akkanatti ifaan isaadhaa billichi dirgim jechaa osoo deemu amiirri agartee amiirri abbaan biyya kanaadhaa agartee amiiratu ambulaansii duraa maka. Amiiratu ambulaansii duraa maka. Ambulaansiin kabajaa dhabee har'a agartee ambulaansii keessaa baafamneeti morma muramne. Warra agartee namicha tontoraa saniin dhaaddatu maqaa sallee dhahuun barbaadu. Warra agartee nuti Itoophiyaa takkitti ni deebifnee dhaabna joodha. Kuni isaa walii galtee qabaataniiti kana qindeessanii hojjetan. Yoom dammaqxi obbo Diyoon abbaa garaadhaa yoom madaan saba isaaniitti dhagaamti warrootiin abbaa garaadhaa har'a baalaadaraa fudhu aabiin fudhu gimboo sabatti fudhu adiippaa amaaraa fudhu jarri kun tokkuma tokkoomi kana bira tari qeessii fudhu sheekolii fudhu sheekolii isaanii ortodoksima isaanii abbaa feefitti fudhu inyaa amaaraan hin janii amaarummaa isaaniitiin boranii amaarummaa isaaniitiin dhiichisaan jiranii amaarummaa isaaniitiin tokkummaadhaan kaanii dhaabbataan jiranii keenyoomee Oromaayis qeessoliis sheekoliis abbootii amantaa abbootii gadaa abbootii jaarsoliin biyyaa tokkummaa ni qabna dhugumatti garaa keenyan bitamnee saba kana gurguraan jirru kuni asumatti adda nuuf bahuudha qaba. Dhugaa quuqama keenya qabaatanii dhugaa nuuf yaadanii osoo hin tahin silaa dhumanii jiranii cabanii jiranii lammata deebi'anii hin fayyanii lammata deebi'anii waa hin godhanii kanuma hafte tana nagaa buufna nuti wallaaladha.
nuti bar qalamaan hin baratin malee dhaloota barate sammuun baranne. Doktoroota fi harroota agartee paarlaamaa keessa jirurra qotee bulaa Walloo tokkotuun sammuurra qaba. Yoo xiinxalaa taate isatu irra xiinxala. Warra sammuun doofaa warra agartee waa takka yaaduu hin dandeenye. Biyya bushina jedhee maqaa badhaadhinaa labsaa paarlaamaa san keessa jirurra nuti agartee wallaalaa qotee bulaa keenyatu irra jira. Waan dhufaa darbaa sirriitti xiinxallee beenna gatii taaneef. Kuni nu sossobuu akka quuqama nuuf hin qabaatinis fuula isaaniirraa ni beekna. Akka wanni kun isaan biraa bahees ni beekna. Har'a nafxanyoonni gammadanii dhadhaa dhuganii jiran qabeenya keenya saamanii jiran qabeenya qabaannee osoo hin taane hamba awwaannisaa agartee midhaan oomisha midhaanii xiqqoo waan argatan kan sassaabbatan har'a kuntaala meeqan kuntaalan guurratanii walii hiraa jiran haa nyaatanii ganaa biyyee isaan nyaachifna akkanatti nuyi safuuf akkanatti nuyi isaaniin adda cituuf hin kaane isiniif galee kanaan ummanni keenya hin guwoomin mee waa tokko qabxii isinii kaasa erga dhugumatti quuqamuu qabaatanii har'a paarlaamaa keessatti ummata kanaaf dubbataa jiran taate yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoonni miidhaa ummata keenyarra ga'u hiriira baanajanii maaliif barattoota sanirratti dhukkaasamanuu hin barbaachisa. Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti hiriirri akka ummata kanaa bahuuf ummata kanaaf hiriira baanajee qeerroowwan agartee wali qindaa'an addaan bittinneessuun maaliif barbaachisa. Balaan balaa kana caalti ni jirti. Rakkoon rakkoo kana caalti ni jirti. Silaa ofii paarlaamaa jiru. Nafxanyoonni eessarraa walii iyyaniiti yaa Gojjaan Baardaar yaa Gondor ka'aa wal kakaasaa Oromoon hin balleessina. Oromummaa ni balleessina. Oromummaa baduun ni taatiiree nuti bar gootota meeqatuun itti wareegame warra akka jiran Altaaddasaa Birruufaa Waaqoo Guutuufaa Nadhii Gammadaafaa agartee Jaarraa Abbaa Gadaafaadha Haajii Adamsaaddoo Aliyyii Cirriifaa agartee gootawwan meeqatuun itti wareegame Oromummaa sadarkaan kanaan gahe kijibduu fi gantuun agartee ilmaan wayyaanidha Oromummaa balleessuu ni dandeessire. Kanarratti ummanni maaliif gurra duuchati? Bakka takkatti ilaa waa tokko mataa mataatti yoo ni goona jenne waa takka godhuu hin dandeenye. Garuu osoo bakka takkatti kaane waan barbaachisaa ta'e kaleessas dhiyengaddaas gaafiin Oromoo ifatti lafa jirti. Saba kamuu jibbiinsa irraa hin qabnu. Nuti sirna jibbine malee saba kamuu ni balleessina jennee itti dhaaddannee hin beennu. Sirnatti dhaaddanne malee nuti lafaaf lafee keenyaaf eenyummaa keenya irratti Oromoonni jaarraa dhufaa darbaa daguugga sanyii nurra raawwatamaa jira. Saba kamuu jibbeetiin nuti qabeenya keenya irratti ni abboomnaa dhugaan keenya ifa jira ifa haa bahu irratti akaakilee fi abaabileen keenya illee lafee itti cabanii sadarkaa kanaan gahan. Har'allee kan itti cabaa jirruuf kanaafi kana asirratti wanti jettan tokko yoo jiraate waan kanarratti yaada kennataadha galatooma. Waa tokko jira beektaa. Amma waa'ee paarlaamaa kaastee ani suutuma jedhee itti dhufuu barbaade. Waa tokko isinitti himaa gaafa Abiyyi uummanni Oromoo ilma abbaa gadaatii nabiyyii keenyaa jechaa ture gaafa san namni hunduu na arrabsaa turan beektaa hin beeku hundi irra caalan parsantii 90. Kanaaf gaafa sanii Abiyyiin gaafa fuuldura dhaabbadhu namni hundinuu dhugaa itti fakkaate. Garuu Abiyyi gaafa sana waan akka har'a hojjetu kana gaafa san dubbachaa ture. Maal jedhee dubbate isinitti fakkaate har'a waa'ee paarlaamaa kanaaf isinii walitti isinii fida. Viidiyoo isaallee nan qaba muradhee tan ol kaayetan jira. Fakkeenya uummata Israa'elii fi uummata Filisteenii fide. Uummanni Israa'elii jedhe nuti dimokiraatawaadha jedhaa jedhe. Uummata Israa'eliitu ofiin jedha beeke. Nuti dimokiraatawaadha ofiin jedha. Maal inni dimokiraatawaan keessan jedhanii gaafa gaafatan. Lammiin Filisteen paarlaamaa keenya keessa jiraa jedhe. Sigalee uummanni Israa'el immoo uummanni Filisteen immoo uummata diktaataraati. Nama tokkollee achi keessaa hin qabnu jedhaniiti uummata isaanii sammuu micciiranii akkasittiin Filisteenin akka barbaadan godhanii bulchanidha. Namni achi keessa jiru garuu bu'aa tokko hin buusu. Harka baasee dubbateeti
ummanni keenya du'aa jira, ummanni keenya kana ta'aa jira, kanuma jedhe kanarraan kan hafe wanni inni godhamuu danda'u hin jiru. Achirraa bahee waan barbaadan godhu. Oromoo illee bifa kana akka inni istiraateejii kana goolii kanatti akka inni Oromoo fidaa ture gaafa sanan dubbachaa ture. Kaayyoon Abiyyi Ahmad nama lamaa sadii paarlaamaa galchee kan maqaa Oromootiin dubbatu kan uummanni Oromoo amma suuraa isaanii fuudhee viidiyoo isaanii fuudhee addunyaa kanarra facaasee jiru kan beektee Oromoon haa galatoomu jechaa jiru. Kuni istiraateejii Abiyyi Ahmad kanaan dura siyaasaan Oromoodhaaf hin galle malee waggaa tokko dura yookaan waggaa lama dura gaafa aangootti ol bahu waan kana dubbatate waan kana himate. Namni achi keessa jiru sun miidiyaan naqee achi keessa haa dubbatu miidiyaadhaan gabbahanii uummata kana gabbaasanii hin ta'u jedhanii maaf hin dhaabban maaf hin dhaabne mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif beektee gaafa waan lammataa isin hima dura taa'anii bulchaanii mootummaa naannoo Amaaraa maal jedhe Onegin እናጠፋለን የታሪክ ጠላታችን ነው ጀደ mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa sanii afaan isaan dubbanne caal jedhee afaan qabatee taa'e. Torban meeqa bee hoddeedha lolli walloo irratti kan banamaa jiru. Ji'a lama guutee jira. Ji'a tokkoo hin guunne beek. Onegin እናጠፋለን እንዘምታለን Oneg gaafa inni jedhee dubbate amma waa'ee inni amma ati kaastee paarlaamaa keessa taa'anii haa galatoomanii namni lama kaasanii jiranii otoo hundi isaaniitu kaasanii ana biratti galatan qaban. Maaliif Oromoodhaaf 0.1 waa tokko fiduu hin danda'an. Maqaa Oromoo achi keessa kaa'uu qofa malee. Jijjiirama lafarra saba kanarraa fiduu hin danda'an. Uummata kana lafarraa gubatanii jiran emerjensii haa fe'amuuf jedhanii maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa yoo uummata kanaa loluu dadhabe cabsee dhaqee hospitaala beekee ambulaansota 100 hiriirsee uummata rasaasan rukutamee caakkaa keessa jiru kana maaf dhaqanii ilaalle Oromoo miliyoonan kan baratee doktorri Adaamaa jira, Dirreedawaa jira, Wallagga jira, Shawaa jira, Finfinnee kana keessa Adaamaa kana keessa guutee jira. Maaf hiriirsanii uffannoo diimaatti uffisanii uummata sanii hin naqqabne. Guyyaa tokkoo miti sa'aatii tokkoo miti har'a guyyaa meeqa lolli kan deemaa jiru. Kanaaf uummanni paarlaamaa keessa taa'u Abiyyi Ahmad karoora qaba. Karoora fi adda bilisummaa Oromoo achi keessa taa'ee akka inni akka namicha kana akka dubbatuuf kan isaan achi keessatti waan isaan adda bilisummaa Oromoo kootu waan nuti siin jenne dhagee jedhanii. Kuni istiraateejii minilik istiraateejii kanaan dura lafa godhatanii qaban jechuudha. Kanaaf uummata keenya har'a beektee baalee keessatti illee hiriirri dhoo'ee jira. Harargee keessatti illee hiriirri dhoo'ee jira. Warra kana garuu rasaasa deebiin isaanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa gabbahee uummata kana gargaaree gaaffiin isin kaastan gaaffii haqaati. Oromoo dhumaa jira. Oromoo yoo ta'uu baate ilma namaa dhumaa jira. Nama mana keessatti gubachaa Uummanni Burundii fi Ruwaandaa gaafa jenoosaayidii irratti geggeeffame addunyaa guutuutu waliin dhaabbatee gargaarsa namummaa uummanni kun jiraachuu qaba jenoosaayidii isaan irratti geggeeffamuu qabu jedhee Burundii bira dhaabbatee Burundii gargaaraa ture jechuudha. Gaafa Huutuu fi Tutsii wal lolaa ture. Malee waa'ee aantummaa qofaayyuu miti. Nama mana keessa waliin gubachaa jiru uummata mana gubee nuti Amaarri gaafa kaane kunoo akkana goona jedhee dhaadatu kan viidiyoodhaan agarsan kan ambulaansii keessatti nama qalan kan daa'ima ajjeesan warra kana mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira eessa baasaa jiran maal hojjechaa jiran Oromoo bakka buune jedhanii maqaa Oromootiin garuu addunyaa biratti akka addunyaan sagalee keenya dhageenye akka addunyaan beektee ajjeechaa keenya irraan dubban warri beektee taappeellaa qabatee jiru isaanii jechuudha. Aangoo qabna keechuma qabna mariidhaan finna jedhanii uummata keenya guutummaan guututti qabsoo uummata Oromoo warri biyyeetti dabalaa jiru warra kana. Diinni Oromoo guddaan isaanii warra paarlaamaa keessa jiru. Otoo Oromoon guutuun keessaa bahe lakkii Oromoon keessa hin jiru Oromoon fala mataa isaa falataa jechuudha. Addunyaan illee maaliif isin keessaa dhabame? Namumti Oromoo jedhame maaf isin keessaa dhabame gaaffii mataa isaa danda'e jechuudha. Har'a uummanni Tigraay maaliif paarlaamaa keessa hin jiran? Wanni isaan paarlaamaa keessaa bahanii qabsootti seenanii Masfiin Siyuunfaa du'aniif paarlaamaa keessa teenyee uummata keenya ficcisiifnu maqaa keenyan lubbuu keenya jiraachisuuf jecha uummata Tigraay ficcisiifnu uummata Tigraay dura duuneti uummanni Tigraay nutti aane yoo barbaadan haa fixan jedhanii murteeffatanii dubartiin paarlaamaa keessaa baatee hanga dhaqxee Tigraayitti galtutti geesse jechuudha. Warri kun maal jechuudha? Maqaa isaaniitiin maqaa uummata Tigraayiin akka isaan naggadan waan baraniif
irratti baranii didanii paarlaamaa keessa ba'an. Kanaafuu warri paarlaamaa keessa jiru ammayyuu Oromoodhaaf hojjechaa jiran. Oromoo illee bakka hin bu'an. Uummanni Oromoo tokkollee kan isaan filatan jiru. Nuti filannoon dhugaa biyya keenya irratti abbaan barbaade gaafa san uummanni Oromoo filatee paarlaamaa keessa taa'ee waan saba kanaa barbaaduu fi waan uummata kanaaf jedhe dubbachuu danda'a. Hanga sanitti garuu nama hin qabnu paarlaamaa keessa. Mootummaa naannoo Oromiyaa jettee akkanatti walii gadi ilma innu sanyiin isaatu goobanaadha. Sanyii goobanaadha. Warra konoreed alamuu konoreed eenyu raggaasati. Konoreed alam eenyu raggaasaa kan warra ajjeechisiisan jechuudha. Sini galee maaliif warra sanyii jaagamaa keellootti namichi kun. Shimallis Abdiisaa fiira jaagamaa keellootti dhugaan sinitti beeka nama ganda keenyatti hin beekna. Goobanaadha warra Oromoo ganee warra Taaddasaa Birruufaa gansiisee jaagamaa keelloo nama wattaadara fidee marsiisisee isaan fichisiisee jechuudha. Kanaafuu nafxanyoonni yookaan immoo warri sirna nama nyaataa kun gaafa nama fidan maaliif fidan beektaa? Duuba isaa qoratanii goobanaa ta'uusaa. Warri Walloo keessatti amma dura taa'ee jiru kun goobanoota ilmaan goobanootatti. Warra beektee Walloo beekamu. Jajjaasmaashii fi qanyaasmaashii turetu aangoo qabate malee ilmaan Oromoo qote bulaa Walloo warri akaakayyuun isaanii diina wajjin lolanii diina gombisanii kufanii turan har'a namni tokko namni aangootti ol bahe namni baratee doktora ta'e hin jiru. Maaliif? Ni beekan. Isaan nuti hin beeku malee isaan nu beekan. Akkamitti nu beekan? Seenaa isaanii eewutu achirratti lolee isaan qofa otoo hin taane faranjii maratu galmeessee deeme uummata achitti lolaa ture san jechuudha. Kanaaf rakkoo siyaasaa uummanni keenya wallaalee hundumatti amma deemanii paarlaamaa keessa akkana jedhamee jira. Amma Oromoo samuudha. Amma Oromoo uummanni Walloo waan irra aanuu jalqabe. Maal jedhan? Raayyaa ittisa biyyaa erginee jirra. Makkalaakayaa erginee makkalaakayaan eessa ture duraan? Kan maqaa helikooftariidhaan deeme helikooftariidhaan sa'aatii daqiiqaa 15 jidduutti wal dhaquu dadhabe. Gaafa manni hammi kun gubatee uummanni hammi kun mana keessa gubate. Gaafa uummanni bakka hundaa Walloo keessatti bakka nafxanyaan jiru yookaan immoo sirni gittaa gabrummaa bakka jiru hunda yeroo abiddi uummatatti ka'u helikooftariidhaan kan deemanii Wallagga rukuchaa turan kan Gujii ittiin deeman kan Amboo fi beektee sakandii irratti ittiin deddeebi'an san maaf achi erganii uummata kana hin baraarree eega dhuguma silaa beektee biyyummaan jiraate eega Oromoon achi jiru sun uummanni du'aa jiru sun akka Oromootu miti lammii Itoophiyaati jedhanii eega amanan. Lubbuun namaa bahuu qabu jedhanii Itoophiyaadha nuti tokko jedhanii warri iyyan. Har'a hin jiran beekaa beeta mangistii keessa taa'anii waan kana hojjetan. Isa kanaafuu uummanni keenya kana hubachuu danda'uu qaba. Kana beekuu danda'uu qaba. Nuti Oromoodhaan Itoophiyaadha ofiin jettu Oromoo jiraatti duute malee Oromoo lubbuun jirtu miti. Itoophiyaan kan Haacaaluu Hundeessaa nyaatte, kan Jawaar Mohammadii nyaatte, kan har'a beektee isaan bira dabartee uummata Walloo guyyaa saafaa mana wajjiniin abiddatti qabsiisee gubaa jiru. Itoophiyaa kana teesseedhaa eeggattaati. Maal laafaa gootu jette Itoophiyaa kana keessa paarlaamaa keessa teessee Oromoodha jetta. Kanaaf Oromoon kana hubachuu qaban jedha. Galatoomi. Gabaabsineeti wanta jennaati. Anis asirratti waan hin dabalachuu barbaadu. Uummanni keenya ni beeka Abiy Ahmed akka gaariitti qoratee jira uummata keenya kan. Baay'ee seensatiifiidha. Waa xiqqoo takkatti waan guddaa irraanfatan. Ni beeka waan beekuufi. Amma dura waggaa 125 guutuu nuti sirna impaayera kana diiguuf qabsaa'aa ture. Seenaan Waaqoo guutuu kan ibsu impaayera kaleessaa san diiguudha. Jarraan abbaa gadaa impaayera san diigee impaayera haaraa Oromiyaa yookaan jaaru yookaan dimokiraasii ta'e yaada san lama darratti yoo hiddummaate sanii achi hin dabru. Bar naaf hin galu abaluu je'ee jennaan namuma akka rabbiin kitaabni rabbii samii bu'ee kitaabni samii quraanallee akkasitti hin amanan akka jechaa nama jaalatanii gizee akkasii miti dubbiin. Maal jee Jawaar Mohammad dubbii gabaabsee bar dhumee bar Jawaar Mohammad maal jee asitti waan fudhattee mi bakka sanii wanni san sirriidha. Kara biraa yoo itti dee noo bakka tana dhaabi jechuu qabda. Akkana yoo hin taane
ኢትዮጵያ ኑቲ ከፍታ ዘመን የለንም እንጂ ጀዋር መሐመድ አከስቲ ወርጆል ጃለተሪስ እንቀብኑ ኢትዮጵያን ከሌሳ ተቆተም ለሙርቴ ተሃርከ ሙርቴ ሰኒን ጃረምተን ኢትዮጵያ ከሌሳ ሱንታን ኢትዮጵያ ሃሪያ ኢንተርቪው መቀረትሚ ጋፋ ዱዋን ከኛ ጂ ዱቢን ዱፍቴው ኖ ኢትዮጵያ ከሌሳ ከሰ ጅርቴ ሰኒ ሳልዋን በቃ ዱሜ አሃ ኡመኒ ኩሙራቲ ጅራ ዮካን ኢትዮጵያ ሃሪዮምቲ ዲሞክራሲያዊ ፈዳ ዮካን ኦሮሚያ ቢዲሶምቴ ፈዳ ዲኒ ለሲ ከባጅ ጠወልዋለ ዮታቲዮ ጋፋንጎ አርከቴ ዮካን ጋፋንጎ ረጅርቱ አድዋ ከበጁ ጋፋ አድዋ አንጎ ደብዲ አድዋ ኖ አማ ጉያ ወቦ ጉያ ወራነ ደብሊሱማ ኦሮሞ ፌቱ አሜሪካ ጅራዱ ፌቱ ሎሎረ ጅራዱ ፌቱ አባውቴ ፌቱ ካፋውቴ አከ ኦሮሞቲ ከበጀማ ጅር በቃ ኬኛ ኩዲ ሰኑ ላለቱ በቃ ሰኒ ዲገ ኬኛ ደንገላሴ ጅር ከናፍ ጉያ ተቆዋን ቢራ ኡመታ ተወልዋለ እንተይና ሆገኖኒ ኬኛ ጊዜ መስመር ራቤ ዳቡ ከሌሳ ኢትዮጵያን ሃርማሙራፊ ጸዲ ጨለንቆቲ ፊ ሸነንጊ ቤቲ ፊ መንጫቱ ለማፊ ኤሌባቡሪ ፊ ወሎ ጨቴሉም ተሰን ኑላለቱ ዲፈ መጋፈቹ ቀበኒ ወሪ አድዋሎ ሌስ ወራከናቲ ጃን አበሉ ሲር ቤበር አበሉ ጄበር ወጋዲ ባዲ ደሚሸ ሰጀ ወጋዲ ደሚቶር ባይሰጀ ዮ አድዋን ኬቴ አሜሪካ ትስከበጂ ጋውጋ ጋፋ ለስላሴ ሰማን ከበጂ ወሪ አለ አማ ወተጆ ከና ዮ አቲ ጀኖን ቀባ ነከን ዱኒ ሲጀሰ ሃዮን ቀብ ነማ ሃዮን ቀብ ነምኒ ያጂስ ሃዮ ኑቲ ኸበርባኑ ኢትዮጵያን ከሌሳ ኢትዮጵያ ሀርካፊ ሚለሙቲ በቃ ከነጥ ወሊገሉ ቀብ ኢትዮጵያ አሬ ወሊን ጃረና ኦኬ ዲደኒ አደቂቱዳ ሃዮን ከነጠው ቀብ ዮ ካና ከና ዱፌ ሲጀስ በር ጠውልዋለ ዋንታ ቴፊ በር ኢጀኖ ዋን ቀብነ ቢበር ከሲጀሳ ጅሉ ከና ወረ ፓርላማቲስ አረ ፓርላማቲ አከሲቲ ጊዜጆ ዱጋሴተ አብይ ኢቲቲከኔ አብይ ኡመተቲ በርኑይ ከርሞረቲ ጃጅራ ኤጋ ማሊኒ ቤጋ ወሪ ፓርላማ ዱበቱ ባቱ አዱኛን ገሴ ጅርቲ ከረፊን ጨላ ደሙ ጀረ ኒሚቼው ፓርላማ ዱበቱ ባቱ እንዳም ዱበቴ ዱቢ ዴቢ ከነፊ ቀበኔስ አብይ ገንተ ሶዳቲ ዱበቴ ውበር ኒ ዱበቴ ኡማታ ማሬ ጄት ኢሳኒ ራይ ጠበቃት መሊ ዋን ቢራን ጅሩ ዋን ኢሳቲ ራ ዱበቴ ዋይ ትግራይቲስ ወመናኑ አማራራ ዱበቴ ዋይ ሮሜረት አከስመት ዱበቴ ፊቄ ቀበኔስ የው ዱቢ ሰናቺ ረከውና ወሪ ፓርላማቺ ጅሩ ከን አጀጀመን ከወሊ መሪያተን ከጨልፈሚ ሳኒ ካዩ ሚሳኒ ከናቢ ብልጽግና ፖለቲካች ኸሰነ ጅር ወርቁ በቀው አረገሩ ሜኒ ዳ አዱኛን ጉቱ ዳ መነቁ በተጃና ገራኒ ኦሮሞን ፊንጭረ ኑካስቲ ብልጽግናን ጎዲናቲ ቢከነለ ወሪ ቁቀመ ሰባቀቡ ቀብሶ ከነቲ ደበላማ ያደ ጆውዳን ኮሮራ ኸሰ ተኮላ ዮ አከነ ቆኔ ደፍኔ ብራ ጄ ዋን ኮሮር ፈሜ ዱፌ አችረ ዱበተመ መለ namni paarlaamaa keessa wallaga yoggaa lama dhume san guyyaa takka maan dubbati hin dubbanne arra garuu ummanni kuni naannoo amaaraa jidduu jira hiyyeessaa paartiin keessan jirtu addunyaarraa dhibbaanti dhufna arra akka nama warri godina sanii biltsiginnaan naannoo sanii bara biyya hojjetee sukkaamsaa jira bar arra yangaasaan Ibraahimii fi Mustafaa Jaarraatii fi Taayyee Danda'an dhufanii waa'ee Walloo yoo dubbatan akkanumatti yoo boolaa Oromaaf maxxansine malee maal Taayyeedhaaf yangaasaan sijjeessaa jiranii Mustafaan fa'aan sijjeessaa jiranii achi dhufee paarlaamaa irratti fakkeessuudhaaf yoo je ani ammoo uummata kana Taayyee irraa addan furadhu bara ani Taayyee fi
Hangasa Ibrahimii fi Amboo Urgeetii fi Shimallis irraa adda garaagarummaan fura doorraa kana takkuma isaanii. Warrummaan achi dhaqee warrummaan paarlaamaa jiru ani irra deddeebiitiin isinii. Warri paarlaamaa waggaa 27 achi keessa jiru sirriitti hin beekan. Dhibbarraa dhibbatti warra kaafaa wajjeesee abaa wajjeesee qaqqalee godina dhaqee godina irraa paarlaamaa dhaqe. Harka dhiigaati hundi isaanii warra abbaa caayee hojii nama fixaa ture. Kun dhufeeti bilchiginnaatti godhee malee hin jiru bakka. Mee godina keessarraa kaafaa hojiidhaan kan dorgomee kara nagayaatiin dhufee jira hin jiru. Mormituu isaa abbaa caayee hojii Ageetaachoo Asaffaa ta'ee kaanis miila muree kan miila ciree dhaka paarlaamaa dhaqe. Hin jiru kabira. Moo dimokiraasiidhaan namni ibiddiyoon dimokiraasii goote hundi harka dhiigaatiin siin jeeboo warra abbaa caayee dhaftee Oromoo fixaa ture. Muuxannoo qabu warra muuxannoo qabu ekspiraansii qabu arra paarlaamaa keessatti waa'ee Oromoo waa'ee Wallaggaa waa'ee Marree warra kanaaf hin haasa'u. Paarlaamaan kun diigamuu qaba bakka. Paarlaamaan haaraan jaaramuu qaba. Nuti wanni jaajiru mootummaan coomsaa dhaabbatu jenna kana. Kanaaf nuti viidiyoo moolaariidhaaf haa ta'u haadha jenneetti malee hattuu hundi isaanii ani wanta irraa addan godhu. Taayee danda'a fi Hangaasaa Ibraahimii fi dhiisa Hangaasaa dhiifama wajjin. Taayee faadhaa fi Shimallis faadhaa fi abbaa duulaarraa garaagarummaan qabu. Akkasii galatu. Ummatummaan kun Oromoodhaaf ummatuma kanaa maqama isaanii yaamuun guddisinaa waa takka aboo barnu warra isa kana wallaahi nama ummatti lakkuun. Dhugaa dhiifama warra akka Taayee warra akka Mustafaa Jaarraa yaamuun kiyya dhiifamaan isin gaafadha. Taayee fi abbaa duulaa faadhaa jechuu kiyya dhiifama. Mee waan tokko itti fufi qorata. Okay, amma ni waan biraan kaasu. Oromoo lafaaf lafee keetii irratti abboomuu barbaadda. Dhugaadhaan haqni kan kee akkasii mirkanaa'uu barbaadda. Rafuudhaan bilisummaan hin dhuftu. Iyyuudhaan bilisummaan hin dhuftu. Wacuudhaan bilisummaan hin dhuftu. Karaa cufuudhaan bilisummaan hin dhuftu. Oromoo takkaa fi takka. Ummata lola keessa jiru. Ummata agartee afaan qawwee afaan wanni bineensatti deebi'ee jiru kana ummata kana cinaa dhaabbattee ummata kanaa waliin hiriirta. Warri abbaa garaa warra abbaa garaa dhaggeeffadhaa. Fakkeenya fudhadhaa Tigraay. Paarlaamaa keessa haa ta'u eessa haa ta'u hundi isaanii tokko wajjin wareegamanii dura aananiiti hooggantoonni isaanii ofiif lubbuu isaanii aarsaa kaffalanii ummanni isaanii isaanuma irratti hiriirratti inni beela'u beelee inni dhumu dhume haga ammatti qabsoo isaanii geggeessaa jiran. Nafxanyoota fudhaa akkanumatti osoo amantaan waliin qoodin osoo gosaan waliin qoodin osoo agartee ati akkana hin nafxanyaadha amaara nuyi jechuudhaan tokkummaan dhaabbataniiti duula kana weerara sanyummaadha isinirra geggeessaa jirtan. Isin dhugumatti seenaa galmeeffatuu barbaaddu dhugumatti quuqama sabummaa qabdu paarlaamaa cufaa yaa yoo dhugumatti dhiiga oromummaa qabaattan. Saniin alatti nuti wajjina aboo Oromoon jaamtuu jirti natti fakkaatu waa tokko isinii gabaabsuudhaaf. Oromoon jira taanan dhugumatti oromummaan akka dhaabbatu akka dagaagu barbaada taanan Oromoon bakka jiru bahaadhii akka habaa kibbatti waamicha har'aamii kaleessaamii bubbullee jirre erga dhiheessine. Duraanis agarree jirra. Duraan nafxanyaan akka diina keenya taate Itoophiyaan akka Oromoof xilaata taate Oromoof diina taate wallaallee miti. Yoo waa barataniif malee kaayyoon isaanii kan agartee nu muraa ture kan agartee akka malle nu godhaa ture kan agartee abboota keenya saamaa ture agartee ajjeesaa ture du'aan isaanii lafa jalatti kabaja argatee agartee waraanni irra dhaabbatee egaa agartee siidan isaaniidha masaraa keessa dhaabbataa fi dhaloota kana maal barsiisa maaliif calii calaan qofaan nuuf hin dhaabbatin osoo dhugumatti uummanni kun sababa sablammii kana ija tokko ilaalte maaliif harma muraa naannolee achitti nuuf hin dhaabbatin gaarii isaanii gaarii hojjete nama nu nyaataa ture gaarii hojjete jee warra labsaa jiru kanarratti garaa takkittii qabdu. Yaa saba koo yoon amma nyaadde ammumaan haga. Ani waggaa 100 jiraatuuf hin deemu qorataa Walloo yoon jiraadde hangam yoon ture waggaa 30 waggaa 20 caalu. Kana achis kanan jiraadde garuu hangaan jirutti
waanan dandeen dhugaa gubbaa dhaabbee saba kiyyaaf dhugaa yoon baase irra naaf wayyaadha kan sabni kiyyalleen ittiin na yaadatu waan sabni kiyyalleen ittiin na yaadatu maaliifan kana kaasuu barbaada Oromoo waggaa 100 jiraachuuf hin teessan kaa lafa wal kakaasa dammaqaa qabsoon akkanaa mi qabsoo gubbaan jiru rafaa jirra dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kan cabe haa cabu kan wareegame haa wareegamu bilisummaan dhiigan malee dhuftu bilisummaan dhiigan malee dhuftu lafa keetti irratti abboomuun barbaada namni akka kabajamtu barbaadda akka kabajaa argattu oromummaan kan kee akka kabajaa argattu barbaadda Oromoon musliimaa takka Oromoo kiristaanaa ijaamtuun laaleen beeku Oromoon kiristaanaa takka ijaamtuun Oromoo musliimaa laaleen beeku nuti tokkuma akkuma isaan tokko jaan kana ka'a wal kakaasaa ka'a dammaqa waraabessa jalaa of baasa diina jalaa of baasa warri bitame ni bitame fooqii argatee waan barbaadu garaa isaadhaa guuttatee inshallah abbaan isaa tosoo qalame abbaan kiyya bar akkasi qalame jechaaf hin jiru abbaan kiyya kanaaf qalame jee dubbatuuf hin jiru karsiin isaa dantaan isaa fedhiin isaa guuteefii jira fedhiin isaadha guutamteefii jirti waa takka buusuu hin danda'u inni isiniif galee warri aangoo gubbaa jiruus dhiigan hin dhufne barattoota ilmaan Oromoo 700 walitti wareegamanii qabsaa'onni Oromoo beelaaf dheebuudhaan itti dararamanii saaraa keessatti bu'aa bahii meeqa keessa kan darban osoo wanni tokko furmaanni takka hin argamin warruma kaleessa agartee basaastuudha warruma kaleessa agartee Oromoo tana cabsaa ture Oromoo diinni siin cabsine beek Walloo kan cabse eenyu ani laa asitti sii kaasa Walloo kan cabse hin naftanyaa miti naftanyaan hin seentu balbala keenya basaastota nu keessa jirtu argitanii warra abbaa garaa agartanii bushaa godina irraa bushaa aanaa bushaa gandaa guutuu ishii walitti qabe kaleessa osoo naftanyoonni nuti hin kahin ofii wal hirreeti abaa'oo shanii as keessa jira jechuudha warra saba kanaaf gaachana ta'ee warra saba kanaaf aarsaa kaffalaa jiru akkamitti aarsaa kaffalan koottaati kaabineen godinaadhaa aangorraa bu'aa aangoo qabannaan jenne nuti haqaaf dhaabbannaa dhugaaf dhaabbannaa dhugaa nuti dhaabbannuuf lafaaf lafee teenya irratti abboomnaa diina ofirraan ni eennaa diina ofirraan ni ittifna jechuudhaan tokkummaa ijaarratan kaan mukatti arihanii kaan hanga ammatti mana hidhaa keessatti dararanii kaan agartee ajjeesanii osoo agartee naftanyoonni har'a weerara sanyummaa nurratti hin baniin bushtoota godinaatii fi kaabinee matuun nu fixaa ture agartee mana isaanii gubaa ture wama agartee kaabinee fi bushitoonni godinaa hojjetaa turan tun har'a fedhii naftanyootatiinis naftanyoonni gadi banii wama isaan nu godhaa turan har'a weerara sanyummaa nurra banan Oromoo diinni si cabsuu hin danda'u yoo isin nagaa qabaattan malee immoo gaanfan Afrikaattis nagaan argatu kana jechuun tokkummaan keenya cibee rafaa jirraa hirriibarraa ka'a ija banadhaa jechuuf isinii kaasa maal isiniin juu barbaadetti diinni isin cabsuu hin danda'u kan isin cabsu eenyu Oromoodha kan isin cabsu eenyu bitamaa garaati kan isin cabsu eenyu abbaa garaati eenyu goobanaadha goobanaa kana ofirraa awwaalaa yoo tokkummaan kaatan diinni isin cabsuu hin danda'u gaanfa Afrikattuu kabajanii argattan juu barbaadetti amma garuu qabsoorra hin jirtanii akka kuni qabsoo miti never duwwarraa duwwatti rafaa jirra ummanni kuni nuuf yaadaa ummanni kuni Oromoota sabboontota kaleessa basaasotaa barra kaleessa bar warra Oromoo nyaachisaa ture baroo fi ilmaan isaanirraa qabee gosti isaaniitu yoo dhugaa maqaa doonne gosti isaaniitu tokkittiin kan Oromoo tanaaf aarsaa kaffaleen jiru ilmaan goobanaatti isaanuu isiniif gala akkuma barbaadanitti osoo ittiin cabin osoo ittiin beela'anii dhufanii aangoo argatan aangoo gubbaa bahan inshallah osoo abbaan fedhee wareegame kun reesiibsuu kannaaha kun baroo fi bilisummaa qabsommaan akka taate dhamdhamee nagarre sabni kun eenyummaan ofii kun hangam akka nama gubdu warran arginii barra sirna nafxanyaatiin barate sirna moofaa agartee kitaabni inni dubbisu kitaaba waa'ee sirna nafxanyaatti kitaabni inni barreessu kitaaba waa'ee sirna nafxanyaatti kun eenyummaa ofiitu ni lagata eenyummaa ofiitu afaan ofiitu dubbatu ni qaanfataa barra maqaadhaan Oromoo jaamnaan Oromoo sitti fakkaatin waraabessa jala jirta waraabessa jala ka'uudhaaf qabsoo si barbaachisaa kun qabsoorra hin jirtanii
bakka jirtanii tokkummaan qabsootti lafaa kaasanii Galatoomi baay'ee irratti dhaamsaa dhaamtu wallabummaa naa galgala gama keetiin asuman qorataa wajjin gamasiin dhuftanii haariyaadhaan warra bilbilaatis turte gootanii mee daqiiqaa lama fayyadamiiti dhaamsadhaa miti akkasitti addaan baana. Dhaamsa dura waanan yaadan qaba yaada kiyya maalinni waamichaan gochuu barbaada. Waamichi nan godhus hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootiif. Akka beekee wanti nani waamicha kana gochuuf waraanni bilisummaa Oromoo carraa amma jiru kanatti fayyadamuu qaba. Haala amma uummanni Oromoo keessa jiru kanatti fayyadamee mootummaan Sudaan yeroo nafxanyoota kana achirraan qabee jirutti yeroo beektee uummanni Walloo guutummaan guututti ka'ee uummata nama nyaata kana ofirraa rukutaa jirutti uummanni Harargee irraa amma hiriirri yeroo jalqabee jiru kanatti yeroo amboo ka'ee jiru kanatti yeroo Arsii fi Baalee ka'ee jiru kanatti carraa kanatti fayyadamanii biyya isaanii uummata isaanii har'a beektee mana keessa gubachaa jiru kana baraaruu danda'uu qaban. Mootummaan kun hin jiru. Mootummaa jira jedhanii waraana jira jedhanii waan isaan taa'anii sodaatanii waan jedhu hin jiru. Lolamaa jira. Nan beekaa kaleessallee har'allee lolattu deemaa jira. Lixa Shaggar keessattis Gujii keessattis akkasuma lixa Oromiyaa keessattis haa ta'u garuu amma fuuldura dhaabbatanii loluu danda'an. Kwanta attack gochuu danda'a waraanni bilisummaa Oromoo. Maaliif? Uummata jira waan ta'eef. Hawaasa jira waan ta'eef. Kanaaf akka duraanii miti wanni kun yoo jabaachaa deeme wanni kun yoo beektee akka malee wanni hojjechaa deeme wareegama hedduu uummanni keenya kafaluu deemaa jechuudha. Kanaaf uummata keenya otoo wareegamni baay'ee hin kafalamin uummataan da'eeffatanii bakka jiranitti magaalaa hunda to'annoo ofii jala oolchuu qaban. Fakkeenyaaf amma Gujii keessatti magaalaan tokko tokko waraana bilisummaa Oromoo jala oolee jira. Kanaaf akkuma beekamu lixa Shaggar kana keessattis magaalaa tokko tokko lixa Oromiyaa keessatti walumaa galatti magaalaa 2-3 caaltu kan isaan amma keessa sosso'an. Kanarraan kan hafe waraana bilisummaa Oromoo jala jiraa jechuudha. Hooggantoonni kunis gabba'anii uummata kana beektee hiriirallee labsuu waamichallee gochuu qaban. Warraaqsa uummataa kana irra deebi'anii haaromsuu danda'uu qaban. Maaliif haaromsan? Amma uummanni keessa mana keessa gubachaa jira. Lammii keessanii birmadhaa jechuu danda'uu qaban. Lammii kana keessa akka waamicha kana uummataa dhiyeessanii uummanni irratti hirmaatee qooda irraa fudhatee waan nuti aniifatti jennu caala isaan dhaggeeffata. Isaan dhagaa. Uummanni Oromoo halkanii guyyaa waa'ee isaanii dhiphata waan ta'eef waamichi galaana warraaqsa uummataa sun yookaan immoo Oromoon galaana irra dhangalaanaan sun deebi'amee haaromfamee yeroo ammaa kanatti ka'uu danda'uu qaba. Kana keessa Oromoon biyya ofii lafa ofii harkatti deeffachuu danda'uu qaba kan jedhuun qaba. Mootummaa Suudaaniillee mootummaa Masiriillee dippiloomaasonni Oromoo qawwee barbaachisu. Amma Gondoritti isinii mallatteessine jechuun ni qaba. Oromoon polotishiyaanonni Oromoo warri beektee dhuguma biyya Oromiyaan biyya haa taatu barbaadu. Dhaqee Gondor irratti mallatteessee hamma Gondoritti Suudaanii mallatteessee Oromiyaa walaba taasisuu qaba. Waa'een Gondor waa'ee lafa san takkaa isin hin gaafannu hamma nuti beektee Oromoo biyya lafaa kanarra jirutti lafa san fudhadhaati jedhanii uummata kana amansiisanii waan uummanni Oromoo barbaadu. Amma rasaasa bitaa jedhee uummanni keenya iyyaa jira. Oromoon otoo namni beektee jilli tokko dhaqee biyya alaa kana keessa mootummaa Suudaanii haasofsiise. Nuti rasaasa amma iyyinee uummanni keenya wanno jedhu kana waa hedduu irraa argannaa jechuudha. Rasaasa qofa otoo hin taane ilaa taankii hidhachuu dandeenya. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo hunda dippiloomaasonni keenya hin ciisan. Yeroo hunda qabsoon Oromoo beektee sa'aatii kana uummanni silaa kan irraa waa argachuu danda'u. Wanni guddaa bu'aa guddaan kan argamuu danda'u amma jechuudha. Kan qarshii irraan bitanirra kan beektee waraanni Suudaaniin akka hamma barbaanne waan nuti barbaanne nu kennuu dandeessa. Taankii siin hin jedhe taankii rokkeettii nu kennuu dandeessa. Lafa isaanii fudhadhaa lafa keessan tokko irraa achiin ka'ina isin wajjin lola isin wajjin dhaabbanna jedhanii kana kabachiisuu danda'uu qabanii. Isa kanaaf warri dippiloomaasii taatanis warri as keessa teessanii nu dhaggeeffattan dhimma kanatti fayyadamaatii irratti hojjedhaadhaa gama biraatiin uummata keenya bira dhaabbadhaa. Uummata ala bulaa jiru kana akkamittiin akka manatti galu kanarratti nu hojjedhaa jennaa. Waan nu affeerteef galatoomii guyyaa gaarii qabaadhu Muniir. Okay, galatoomeetis.
اوكي داود بخي بقلتوما وان نور دفتنيف يرو هندا كانت تيسني في ندفنا وان يرو هنكمني في غبابسي نا غبابا لين جامو ذات كافي ولا كاسوينه يعني خساني ديرتوري ani waniin yeroo qabnee fi gabaabsee fudhannee jirra. Galatooma nageetti.